Akkam jirtu faamilii viidiyoo guyyaa har'aatiin immoo Baayibiitii fayyadamnee maallaqa keenya gara baankiitti akkamittiin akka argachuu dandeenyu kan isinitti argisiisu ta'a. Guyyaa har'aa immoo Baayibiitii fayyadamnee gara baankii keenyaatti akkamittiin akka ergannu isinitti argisiisa. Jalqaba gara Baayibiitii keessanii ni seentu. Baayibiitii keessan irraatii USDT qabaachuu keessan cheekii erga gootanii booddee P2P tradingii kan jedhu ni barbaaddu. Isas bakka kana dhufuudhaan all service kan jedhu bakka kanaatii ni filattu. Kana booddee bakka kanaatii P2P kan jedhu barbaaddanii P2P keessanii seentu. P2P yoo dhabdanis bakka search baarii irra dhufuudhaan P2P jettanii search ni gootu. Kana booddee haala kanaatiin erga isinii dhufee bakka kanaatii P2P trading kan jedhu kana ni filattu. Kana booddee erga haala kanaan isiniif dhufee booddee filannoo lama bakka kanarratti isiniif ni kaa'a. Innis buy kan jedhuu fi sell kan jedhudha jechuudha. Buy kan jedhu kan nu fayyadu akka nuti P2P kana fayyadamnee doolaara bitannuufidha. Sell kan jedhu immoo akka nuti P2P kana fayyadamnee doolaara keenya gurgurannu nu fayyada. Guyyaa har'aa akkamittiin akka doolaara gurgurru waan isinitti argisiisuuf sell kan jedhu irratti ni filannaa jechuudha. Kana booddee filannoowwan bakka kanaatii wantoonni isin sirreessuu qabdanii jiru. Inni jalqaba bakka kanaatii ETB kan jedhu irraa buufachuu ni qabdu. Itti aansuudhaan immoo bakka kana dhufuudhaan filannoowwan garaagaraa ni jiru. Filannoowwan kana filachuu ni dandeessu. Isaanis maal nu fayyadu jennaan amma wantoota kan jedhu USDT isin qabdan irratti hundaa'e USDT haga kanaatii haga kanaatti gurguruun barbaada kan jedhu ni filattu. All payment methods kan jedhu bakka kana jira. Payment method kan barbaadde filachuu dandeessu. Isa keessaa fakkeenyaaf CBA ni jira, Teelebirrii, Abisiiniyaa, Awwaashii fi Baank Tiransfer kan jedhu ni jira. Ani fakkeenya hamma Awwaash kan jedhu irratti filachuudhaan konfirma kan jedhu gara gadiitiin nan tuqa jechuudha. Kana booddee ofii isaatii refresh naaf godha jechuudha. Erga inni refresh naaf godhee booddee filannoowwan hedduun erga naaf dhufanii booddee namoota asirratti naaf dhufan kana ilaaleen filadhaa jechuudha. Inni jalqaba jiru fakkeenyaaf daqiiqaa 15 keessatti jechuudha kan inni birrii kiyya naaf erguu danda'u. Akkasumallee kan inni USDT ittiin bitaa jiru USDT tokko birrii 188.12 bitaa jira. Limitiin inni kaa'ee jiru immoo USDT birrii 10,000 hanga birrii 75,000 gidduutti kan isinitti gurgurachuu dandeessan. Quantity kan jedhamu bakka kanatti jira. USDT 38,295 akkaawuntii isaarraatiin ni qaba jechuudha. Kanaaf inni kun waan naaf ta'ee jiruuf jecha sell kan jedhu bakka kanaatiin ni filadha. Ergan haala kanaatiin filadhee booddee USDT meeqa gurgurachuu akkan barbaadu bakka kanatti ni gaafata. Sana booddee irratti tuquudhaan al tokko bakka kanatti USDT 64 jedheen nan barreessa. Ergan haala kanaan barreessee booddee gara gadiitiin sell kan jettu bakka kanatti jirti. Ishiin nan filadha jechuudha. Yoo barbaaddan namtichi yoo dafee isiniif erguu deemu bakka kana lakkoofsa bilbilaa isaa ni jira. Isa lakkoofsa bilbilaa isaa filachuudhaan isa dubbisuu dandeessu akka inni dafee isiniif ergu. Kana booddee sell kan jedhu al tokko nan tuqa. Kana booddee Google Authenticator kiyya connect waan hin godhee jiruuf kooddii achirratti akkanatti guutuu nu gaafata. Kooddii kiyya fideen nan guutaa jechuudha. Kooddii kiyya ergan guutee ofii isaatti gara fuulduraatti nafa dabarsa. Kana booddee contact buyer kan jedhu bakka kana jira. Namticha isinitti gurguruu kana dubbisuu yoo barbaaddan bakka kana dhuftanii waan barbaaddan bakka kanatti akka inni dafee isiniif ergu yoo barbaaddan wanta barbaaddan barreessuuf ni dandeessu. Kana booddee nan eega jechuudha haga inni maallaqa kiyya naaf ergutti. Amma kana booddee akkuma argitan Awwaash baankii kiyya irratti birriin naaf ergamee jira. Bakka kanatti kunoo birriin naaf ergame meeqa akka ta'e adda baafachuu nan qaba jechuudha. Birrii 12,000 fi birrii 40dha kan naaf ergame. Bakka kanattis immoo cheekii nan godhadha jechuudha. Kun akkuma argitan birrii 12,000 fi birrii 39dha. Kanaaf gara gadiitiin riiliis noo kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan riiliis nan godhaafi jechuudha. Kana booddee bakka kanatti filannoo lama naaf jira. Filannoo si jalqaba irra jiru filachuudha. Riiliis noo kan jedhu ammas irra deebiidhaan nan tuqa. Kana booddee kooddii Google Authenticator kiyya irraatii fideen irratti nan guuta. Ergan dhufee booddee haala kanaatiin ergan guutee booddee maallaqni isaa ni gadhiifamaaf jechuudha. Kun akkuma argitan maallaqni isaa gadhiifamee fi completed naan jedhee jira jechuudha. USDT 64 birrii 12,000 fi 39 gurgureen jira jechuudha. Haala kanaatiin Baayibiit irraatii USDT qabdan kallattumaan gara baankii keessaniitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun isinitti tolee yaadate immoo laayikii gochuu hin dagatinaa. Namoonni viidiyoo kun isaan barbaachisus hedduun gatii jiraachuu danda'aniif laayikii gochuudhaan namoota baay'ee biraan akka godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deemuutti nagaan naaf tura. Waan isiniif hin galle immoo koomentii jalatti na gaafadhaa. Goodbye.